kol kaya mako atau via sarat sabate Jin amma menari fadati baka dakas kaka nan dufa ni sai wanda san nan dufa ashir mako magan naki jolle siana dalachu shele dachu shele gani ay awat agak ebo makana sana orang ya ay ikutto sana neragati Beraci fakkaate yaa ta'u. Ana mana hin jiru. Suma ay garuu gudi. Bisa tiro gak hojii kana keessa. Ara. Akam. Jirta. Akam abi. Jirta. Sirra abi akam. Ara raji. Yaar no aisa jaane sini. Akhirnya abi. Jirta sir. Kamu tengah kan sama yang jalan. Kamu sih. Mana betin jedam. Kamfardaan barbaadan miilaan namatti dhufa Oromoon. Magaalatti dhufte dhuga. Dhugaa? Dhugaa waa. Na barbaade. Ila. Shii kana qaban. Qabdee. Qaban. Kana immoo hojii bakeera. Itti beektaa. Waan kun hojii keenya. Amma karaarra taa'u ni adii. Saatiin hin jiru wanti dubbisi itti daluutti yeroo irratti argamu. Haa dubbisee. Akkasumas dafee dubbisi. Eeshi. Rakkoo hojii goonamni hojii. Dafi gaaf. Eeshi. Eeshi. Waan hafee. Waan Isi mai bahasa nangka ya, hoga terbana, rakatan ulfa yang pura ya. Hoga turu, kudu numai dengan. Rajin tu beres apa? Lepas kasih mana? Sagantaan banaa miti ulama waaqaa sinirratti banamaame sababiin isaayyuu maaliif yoo jettani meejar jeneraal uummataa guddataa gidduu keenyatti waan argamaniif barri kun baruma ciisanii latudha ameen ciisnee madanna ameen bara itti namni dhaabatee latuu dadhabe nummoo ciisnee malatna ameen akkuma waldichi dubbatu waldicha kana ciisee late nus ciisnee malanna barana ameen Iyyaasuun akkuma dubbatu ergaasaa keessatti Iyyaasuun maal godhe Iyyaasuun aduu dhaabe barri kun baruma ciisanii latudha ameen meejar jeneraal uummataan guddataan ulfa utaalchisu
maalin jedhe ulfa utaalchisu. Phaawulos ergaa isaa keessatti akkas jedha gaafa dubbatu. Maal jedha seetanii isa itti deebinaati amma kadhan. Kan Phaawulos boodatti deebinaa in kadhan. Gaafa isin asii kadhattanii raajiin faammochiiti ela na hubadhaa. Rakkina keessan hin jenneen rakkina rakkisaa keessan rakkisee harkisee sin keessaa baasee lafa kaa'a. Ameen. In kadhan har'a seexana ifachuun isin jiru. Maaliif jennaan sila gaafa raajiin qottoo isaanii fudhatanii godhanii funyoo sana kutanitti osoon arguu iji hafuuraa koo baname seexanni baqatee ba'ee sokke. Ameen. Kanaafuu seexanni hin jiru. Amma yeroo isin qabnuuti galateeffannaattis yeroo keenya hin gubnu kallachumaan gara faarfataa wayyaa laatan. Mee faarfataa wayyaa laataa mee akkamitti simantu? Simannaa kaa'u isaati. Al tokko mee quba keessan isee moggee kana raajitti qabaame si haa eebbisu jedhame isee moggee isee kana raajii ummataan guddataa ummataan guddanna galanni Waaqayyo gabatamu. Ameen. Baay'ee keessa kootiin natti tolaara har'a faarfannaan isinii faarfadhu baay'ee worshipii isa kanaan duraa minaanii miti. Aduma nasi raajii ummataan guddataa argu faarfannaan tokko keessa kootii boqni dhedhee asii nootpaadii koo fuudhee asirra kakaa'ee jiru. Ameen. Haleluuyaa haleluuyaa haleluuyaa. Mee akkas waliin jedhame an saamunaan ergifadha wallaalaa jedhame. Diinni koo immoo ittiin miilla naa miica jedha. Garuu immoo karaa raajii ummataan guddataa saamunaa nama sana ergifachuu iyyuu dhiiftan jedhe. Ameen 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 ameen. Xiqqoo seenamee. Asumatti argadhe baay'ee ijuma raajii gaafa argu asumatti bogginaa jedhee sekendii tokko gidduutti barreessa sekendii tokko moo maayikiroo sekendii tokko gidduutti ilaala. Sakaalaa diina koo utaaleen irraa darbee mee sakaalaa jedhame. Bofni naatti dhumnaan dubbiseen biraa darbee. Leencinaatti dhufus anumaan sodaadhu. Raajii uummataa jiru isaanoo narraa ifatu. Arra raajii uummataan bofa sitti dhufe marrataa sitti dhufe mataa keerra baasuun jedhe. Akkina kootti kolfitu miti. Ani jalliseetuman saamunaa ergifadha. Ay, diinni kootu jaallatin miila koo narraa dhiqaa. Isa dur
eebbi koo inni guddaan tulluu gubbaa ture. Ilaa dhaggeeffadhaas, ilaa dhaggeeffadhaa. Akka naaqee fuudhanne diinni miila narraa mure. Isaantu eeggadee lafa isee mana bunaan. Utuu tulluchaa jala dhaabatee bo'aa jiru. Gadi natti gangalatee eebbi koo amma rakkoon hin jiru. Ilaa sagantaa kana booddee jechuun eebbi tulluurra eebbi keessa inni tulluurra jiru sun gadi isinitti gangalata. Garuu jalaa siqaan isin hin jedhe. Isin ajjeesa dhuga. Eebba gurguddaa akka doofiiti. Faarfannaa isa dhumaa kanaan waan eebba narra bu'een waan na mudate tokkoon isinitti qoxolii isa dhumaatiin isinitti himu. Eebbichi gangalate dugda koo anaan cabse. Isa kanaaf isiniin jedhe amma naaggaatameera diiski mancharaateti. Garuu mooraajiin jiru diinni ofumaa fuuti. Kan qollee diiski mancharaatetiidhaan darbe keessan immoo lubbuu fudhate akka dabarre mirgadha.